السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشما تتودا في دعوة تودا فاطمة تبتلى جرتا جرى والله ولا تربي عندنا مالين كبردير في فيديو تكا يو أغرت لين بيخو أبدو موبايل أبي جلت نارك فيديو سنة إسعدتو سجلة إساني سنة راديو تقول فيديو سنة garuu maaltu natti dhagahame ilaalcha amma keessa jiranii haasawaa isaa sallaaleetiin hangaritii ilma namaa akkana godhu jiru kan wallahi yaa obboleeyyan kiyya isaan illee rabbiin haa gargaaru siraa nuti warri biyya ormaa keessa jiru waan jiru muna jira teenya waan alhamdulillah hanga keessatti deebinee cinqii isaanii sana garuu sanu jiruun biyya namaa hangam takkallee irra turtu irratti waaranii irraa galanii biyumate di biyati irralle turatu dandeesu hanga lubbuun jirtu biyate turatu dandeesu inshallah hoggadenye biya no kana ga bakka rabbiin itti hanga rabbiin addunya kana no teesu beenu fi male qabrin teenya biyuma jenne ifeena laakiin ammoo tarabbiin beerani bakka tam isetti gala cichuun beetu alhamdulillah ilmi namaa kun mana addunyaan qabaje eega من نخي من آخراتي ملك من الدنيا جودي من الدنيا ورثي متاعتي كيف جيبي ستريتي الراي تمام وسمنا الدنيا خنا كباتو واتي على قلتا سلام من الدنيا قبادر تخنا غير راديم تاني بيتا تنافو من نخي من خميرين من بوداس حقو ياسي جارة مسانة ببي حنبراس جارة تسجل تسان سلمان كان أقوى سساني تابا منا سنكيسة تقل ربي خاتمان واتوكو كافينا كيري موكا ربينا عفان وخاية مهادي بسيسو الحمد لله والله الحمد لله هي الحمد لله جاء أكادا بيغيسة تجرادا أما لا أكد تجرد لالي الحمد لله يا بوليس يا بوليس التلين قدين مدام اللي متازنا الحمد لله عباداتي قدين هون دجالا عبادة جالا أهم شيء بيجاوبونه حرام توقف برتي بيجاوبونه شدا دوال تيجا كتبات بيتا بروسي خطبي نباتو سنقولين انت خالقاتي إني ما أمالي في نكنا جيف رمرتي وسنن دو الحمد لله أسوأ أنا اللي سنيد الديرد والله أسوأ خي أسوأ أمتو في الليل داو إن شاء الله بودي داني ربي جلان وادولتو خرقو بيدي يتن دبا أسوانو دام سخي سني دام سخي دبر فده كوين دي مالي نوك ولين جني لابد مي بلسا هي توقو إذا هو القدوة الجاسونا ميوانو بليس هي خمنا نتحاسو يا بليس والله جريني وصل على قرتو والله أنا واني جير رام اللين بيخون اللين إيسا بيتي يدوسا داده سيحي بغانا من إيسا يروم ما تنبسط والله سيحي من إيسا أكمتي قدونا الإفتا كمتي سقلاتي نرامرتا نانجيري سداده وانا بيجي هاسي سنيس فيديو مشاهدات ناس اسم لجيسي زيتين هاسو اساسا ناس اسم لجيسي فيديو دي نفانا ترتي غاري هنگا فيديو دي تانا دوما شبي نوجين داود دان سنجا والله اسمانو خرب بلس هيا دبر هيا مي ولمانا لالو وانا بلس ريون تسجلت كبي مال جتسا amma si mudeeran deemu gisee si arganii si qabanii foolisaattu si fuudhee fakkeenyaaf si karaa moonaa fa'aa deemu fa'aa gara galtuuf duuba si deebisa. Ummaa baadha karatti irraa buusan. لا لا بلايين أمة هذا نا إسا أمتي عندي مجتو خرجت الرابوساني وصار يالا تكن خنيم جتو أكا أوليجت غورو وصار يالا ما نمجن الريو في دلجت جلجت جتي خلصت دلجت النتيجة ما أنا ما يصير نجن الريو
sodaadhu biyya keessa maal wanni inni sodaadhu biyya ta'e waan mucaan kun joo dhaggeeffadhu waan ibni yaama joos ni dhaggeeffadha rabbii sinuuma sodaadha waan musiiban akkanaa yaa iddoo deekanillee namni dhaggeessa sheer walii godhaadha gartee egaa bakkitti kanallee bakka taate isiniif ni iddoo tana hundarratti hin gadhiisa wala yuutuubaa wala tiktookaa wala feesbuukaa hundarratti hin gadhiisa iddoo tana biliis rabbii jecha bira kutinaadhaaf iddoo tana nama sheer walii godhaadha wallahi rabbi furmaata isaanii haa fidu mee haasa mucaadhaa na dhaggeeffadha wallahi rabbi furmaata isaanii Si umaram mona fufada sirra busani no office injani. Si umaram mona fufada sirra busani. If khavalani. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mukhana dala bukun amma. Polisa nano Oromia di mo polisa kemal. La ilaha illallah. Aku mana di dala gatunjur wecu. Yoo nuti ammoo keenyaaf gidee sin qabanii nuti waraana jedhanu wettaniin maal isiniin jedhan. Mootummaa Itoophiyaattu kana jedhanii biyyi. يا في سارة تسول ما نادي waan inni geessanis يا ربي من خلي أوبولي سكري لغا جالنا خولي قبلو kabaja guddaa ummata wallaggaa guutuuf qabu kana booddee waa'ee oromiyaaf oromummaa waa'ee sabboonummaa jendaa qabsoo goonee dubbatamumaadha waraan ijoolleen oromoo walajjeesuun dhaabbachuu qaba. qoy inni waraanni ijoolleen oromoo walajjeesuun dhaabbachuu qaba kan diinatti oofu jiru kun ummata keenyaaf nagaa fiduu akka dandeenyuuf maqaa ummata wallaggaa labsiif gaaffii kun haasawa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad dhaggeeffadhaa yaa muummichi kummaan akkanaatu rabbii isinuu sodaadhaadha wallaahi haasawa mucaa keenya irratti haa deebinu amma haasawa mucaadhaa sanatti kan hin kutee haasawa mucaadhaa sanatti haa deebinu والله عرفا مما كمت والترى Mutiara mana huwa dinda bule kale da arwa jadda kuturin tarashin gama bigamane jiro ban. مون ما خلاص زرينو ما نجرو Jiro yang galak juga kebabuatu. Maalim jechuudha miskiina akkatti ture horrisan. Motum madre kanafi. Anamma waa hundaafuu sagalee dandeetan wanni reefu taanarra si deebiseefi dubbisan tun ajaa'ibee beeyta. Ajachi tete kutubine kundunya tuzu agar matuki ne sagalee tu gabulla kufur. Maaltu si beekaa miti namni si beekuun jiruuti. Hije ane kanana laalaan kanana asosiiseesanii namni si batuma keessaniifuu mee furmaata meeshaa akkanan jeeni. Allu hurmata diisine gaadima gabulla kufur. Akkana wallahi subhanallah akkuma itti jiraatan akkana jaa'uun dubbii isaa santu na dhibe ka'umsa oromoo sirna gadaa ijaarratee hojii qooddatee waliin adeemaa ture sun tokkummaa qaba.
gaafa dachiin ballachaa deemu gaafa qabeenyi ballachaa deemu hunduu akka bakkatti ganda deemetti mootii ta'uu gaafa barbaadu tokkummaan mariin inni jalqabaa sun qallachaa booddee inni jalqabaa sun qallachaa booddees wal ganaa gaafa deemu diinaaf saaxilame tokkummaan nu barbaachisa gaafa jennu humna guddaa waan taaneef waraanuufis misoomsuufis of tiksuufis yaada garaagaraa burqisiisuufis tokkummaan nu barbaachisa. Tokkummaa jechuun waan hundaan afaan tokko dubbachuu jechuu miti. Oromoon sirna dimokiraatawaa addunyaaf kan barsiise sirna dimokiraatawaa kan beeku waan ta'eef Oromoo bal'aa dhiisaati maatii keenya keessatti yaanni garaagaraa ka'uu danda'a. Yaanni sun garuu ilaafilaameen mari'achuu alatti yaada mootaa adda baasanii qabachuu alatti walajjeesuuf ooluu hin qabu. Tokkummaan Oromoo yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Maaliif ho'ettan jaarraa tokko wal yeroo qabsoof afaan keenya ofiin of bulchuu abbaa biyyummaa jenne amma garuu dubbiin badee jennaan hidda keenyatu cita. Diinni waan gochuu dandeenyu baree jira. Oromoon gaafa ka'u maal gochuu akka danda'u diinni baree jira. Yaa sabaa gaabbii dhalootaaf darbu gaabbiif miidhama ijoollee keenyatti darbu fiduun keenya duratti dhaabbannee tasgabboofnee si'annee mari'annee tokkummaa keenya eeggachuu qabna. Qoy an kanin jiru kan waraana jedhanii qabanii lafarra harkisan kun kami kan inni haasa'u yoo kami. Akkasitti biyyuu. Na dhukkube onneetu na dhiiga. Qalbiin koo sidhamee hin arganne hiika. Dhiisaa mee lapheen koo hafuuran baafatu maal taate jettanii maaliif na gaafattu? Mee maal kootu hafee maalin taane fira maal taate naan jettu maal kootu immoo jira? Araddaa firri koo rasaasaan dhumate gartokkeen qaama koo abiddaan gubate. Garuu arraa argeen beelotus garuu keessaanii baati wanni guddaan argee beelessa jimaadha. Rabbiin sanillee furmaata haa godhuufi. Wallahi walii iyyaadha. Rabbiin sanillee furmaata haa godhuufi. Dandeettiin tanuma isaati. Rabbiin keessaa baasu. Wallahi garuu namni biyya namaa keessa jiru kun humaa hin beeku. Arraan tane yeroo keessa jiru tanatti meeqaatamtu agabuu gachiisee bula osoo akkasitti agabuu maratanii bulanuu ilmoo ofii akkana jittuu qabanii ilmoo san jedhaa maal kun jiru addunyaarratti kan wal qixaatu maali hundi tokkicha jireenya addunyaa hangara jirtu hin beektu jireenya xiqqaan irratti wal qixaatu miimaad argata watakka wanni argatu jiru filee sagalee walii ta'a wallaahi gumaan harargeen guutuun harargee wanni ta'e guutuu wala lixa wala bahaa tun beelati namni takkaa harargee lixarraa dubbate jiru wallaahi harargeen hanga harargee lixaa rakkoo keessa jirtu hin jirtu yaa obboleeyyan kiyya wallaahi sagalee takka maallaqa tokko dabarseetiin mucaa keenyan beenaa balusanii naa kennii jeeni itti kenne mucuma sagalee isaa maru kanatti kenne itti geesse wallaahi ilaalte imimmaan qabachuu dadhabee yaa obboleeyyan kiyya nuti nyaannee dhuunee bulla gachiifnee isiin ammoo mudhii ishee hidhattee garaa qullaa gachiiftee bulti namni haadha wajjin dhalanne namni haadha qabu hin jiru. Namni obboleeyyan hin qabu jiru. Mee sinaa mararu yaa obboleeyyan. Wallaahi sinaa mararu. Haati teessan sinaa marartu. Bilis sagalee walii ta'a. Wanni akka namaa ta'e harargee lixaa anaa gubbaa qorichaa. Wallaahi wanni hangan takkara. Innaa hammee nyaati keessa balbala itti cabsanii jechuu balbala keessa nimaan guuraa jiran. Akkitti dalagatan hin qaban. Sanuu xiqqoo tan deemanii sanuu miskiina jireenyi qaqallatee hin jiru. Jireenyuma sanuu halkan nyaatanii bulan deemanii tattaafatan. Wallaahi gizee isaan kanii muteeran deeman osoo isaan karaa yaanuu muteera saniif duuba deemsiisa. Maal obboleeyyan kiyya jireenya addunyaa xiqqaa kanarra qixaata akkana wal qixaatuun